Yoyyaa ashama akkamoollee akkamoltan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ganama har'a kanaa fi dhufne yaada wal jijjiirrachuu fi waan tokko irratti wal mari'annee isinillee carraa bilbilaa kennuu fi dhufne jirra qoqooda faffacaasaa waliin gaya karaa yuutuubiitiin warra jirtan subscribe nu godha karaa feesbuukiitiin faaloo nu godha guyyaan har'a kun roobii fulbanni 16 barree 2020 dhimmoota gurguddaa Oromiyaa irraa dhufanillee odeeffannoo gurrisin buusna waan Oromiyaa keessattu deemaa jiru. Keessattuu qarree fi qeerroon naannoo keessanii maaltu jirti? Maaltu godhamuu qaba? Maaltu tahuu qaba? Waan jedhu irratti akkasaan bilbiltanii yaada kennattan lakkoofsa bilbilaa isinii banne jirra. 612887236 bilbila yaada keessan kennadha. Lakkoofsi kana yoo isinii bannu ana nama bilbilu eenyu akka bilbilu wanni an beeku tokkolleen hin jiru. Nami garii jechuun kan lakkoofsi warra qabadhu lakkoofsi warra hedduu waan bilbilan irraa beekuu danda'a malee sanii alatti wanni an beeku hin jiru biyyi isin irraa bilbiltan qof beeka. Adeemsi lakkoofsi kan kaasuu keessatti loogii waan takka hin jiru kan akkasittu akka hubattan isin gaafachuu barbaada ammaa fi lakkoofsi bilbilaa isiniif baname waan jiruufi bilbila yaada nu kennadha isiniin jechuu barbaada karaa miidiyaa hawaasummaa Facebook fi YouTube irratti argamna bilbila yaada keessanii nuun gaya namni jalqaba Ohio irraa bilbilee jira citina fakkaata bilbila yaada keessanii nuun gaya isin jechuu barbaanna karaa miidiyaa hawaasummaa Facebook fi YouTube irratti argamna. Hayyee mata dureen nu haasofnu waan haala Oromiyaa ka ammaan tana irra jirtu waan ta'eef achumirrattu xiyyeeffadha dhimma sun irrattu nu dubbadha mee nama jalqaba ka dubbate kana yaada kenne achiin duba mata duree har'a isin beeksise oduu Oromiyaa keessa dhufaa jirtu gurri isin buusa. Halo nadagaa jirtaa? Ayyee namni bilbilina dhagaa hin jiru yoo bilbiltan telefoon keessanii sagalee irra kaayaa mute gootanii hin dagatina isiniin jechuu barbaada wanni har'a nu haasa'uutu jirru haala yeroo ka ammaan tana ka Oromiyaa keessattu deemaa jiru kan irratti akka isinii yaada keessan nu kennitan yookaan ammoo yaada keessan nu geettanii fi ka lakkoofsa bilbila kana isinii banne kanaafuu haala yeroo irrattu xiyyeeffadha qeerroo fi qarree naannoo keessanii maaltu jira sochii akkamii godhuu qabani hidhaan haalii hidhaa reebichi ajjeechan saamichi jiru maal fakkaata keessattuu abiyyi nama maallaqa qabu saama eegi jedheen dubattu odeeffannoon saamicha hedduutti Oromiyaa irra dhufaa jira naannoo keessanitti maaltu tahaa jira warri hidhame haalii isaanii maal fakkaata akka jiru namni bilbila kun YouTube keessan yookaan Facebook sagalee qaba namni bilbilta waan isin bira haasa'uu cufa waan isin bira dubbata sagalee gadnuu qaba taak yoo dubbattan ammoo waan dubbattanii gaggabaabsa dubbadha gara qabxii ijoo yaada kennattan yookaan gaafii gaafatanitu xiyyeeffadha san jechuu barbaada namni Ameerikaa bilbiltu kun jechuun lakkoofsan kasirreeffadhe gaddeebisi bilbilii Belgium irra namatti bilbilaa jira nama sanee carraa kennuuf kenna halo Walaikum salam sagalee ulfaa dubbadhu Ayo, ya, man sinje sadro anen tala finfinedha. Bas dole finfinne akkam goona. Ni beeta man bikka ganda dhalatee namni hedduutu Oromoodha. Oromoo akka tahan inkwaan if quban qaban ni beeta. Kanaafuu wajjoollee san akkam goona. Jara san akkamitti akka ka'an jabaadha ni beeta. Akkam goona jara san. Ijoollee Oromoo ka finfinnee qubatanii kaasuu yookaan ammoo dammaqsuu keessatti maal godhuu qabnaa jettee na gaafachaa jirta. Ati dhalatte Finfinneeti? Harargee dhalatte Finfinnee guddatte? Harargee dhalatte jechuun yaanatti waan oolmaatti Finfinneetti dhufe achiin guddatte jechuudha intala Finfinnee dhalatti. Almuhim
ganda keenya bikka nama jiru hunda Oromoodhaan sinjee maqaattiin beekaa ganda haadha abbaan beekaa ijoolleen laakiin Amaaru malkuba qaban. Ana akka ganda kiyyansi himaa jechuuf yaada ganda guddaadha. Gandi kan kee maali? Gandi kan markaatoo walakkaadha. Markaatootu guddatti. Walakkaadha. Almuhim namu hundaan sinjee if quba qabu akka Amaaraa wajji deeman. Kana murtan hunja ni jiraan sinjee ko wajji salatti. Akkasi ijoollee sanatti kaasna. Ayye. Ana kana yaadan qaba. Ijoollee finfin. Indemini asumira nature gaafin ati gaafachaa turte namni kun nama Oromooti finfinneetu guddatte afaan kanallee beeyta aadaa kanallee beeyta qabsoo Oromoo keessattu ijoollee finfinnee akkamiin dammaqsine kaasne Oromoo finfinnee akkuf beekan akkam goona hedduun isaanii namni achi jiru uf hin beeku waan jedhu gaafatte mee deebise si gaafadha akka dhalattuu finfinnee tokkottu akka nama afaan sun dubbatutti akka nama aadaa sun beekuttu maal godhuu qabna ijoollee finfinnee kan dammaqsuuf maali wanni tahuu qaba maal haa goonu ati maal yaadda ni beekta ana akka kiyyatti jabaadha ni beekta waliif ta'e takka ni jira kana biqaasu akka kiyyatti maaliif ana xiqqoo ta'e hedduun jaaladha gosa kiyya ni beekta maqaan keenyu maqaa keenatti obboleetti maqaan kan keenyu maqaa keetiin siyaamu fedha Limbe kha maqaan kiyya kana dura si wajji jira linsaan sinjee kana dura ni beekta yaa naa bilbilta jirta maqaan kan keenyu naan jette Leensa ayye leensa wasi gaafadha me leensa waan tokko kaayyaadu keessa Oromoon finfinnee kun tokkoffaa akka ijoolleen finfinnee latta akka ijoollee Oromiyaa biraa afaan Oromoo hin beeytu lammaffaa jechuun waan siyaasa nu keessa dhalannee keessatti guddannee kanallee hin beeytu sadaffaa ammoo maatii warreen akka gaarii waan Oromoo hin barsiifne dhaaba Oromoo siyaasa Oromootiin walitti hin finne siyaasaan Oromoo illee jechuun warra afaan Oromoo dubbatu Oromoomsuu irratti xiyyeeffatu malee warra afaan Amaaraa dubbatu bilisoomsee gara Oromootti dabaluu irratti xiyyeeffachaa hin turre anamma akka kiyyatti yaadii Oromoo miidiyaan afaan Amaariffaa dubbatu ka warra finfinneetii fi magaalota keessatti irratti xiyyeeffatu hojjechuu qabnaa jedhee yaada miidiyaa guddaattu bakki qaayii guddaan jirtu kana uummati finfinnee keessa jiru ka Oromoo kunin mirga isaa beekee finfinnee falmachuu qaba namni tokko booran irraa yookaan Harargee irraa finfinneen kan Oromiyaa jechuu caala ijoolleen finfinnee keessa jirtu ijoolleen tuulama finfinneen handhuura Oromiyaati finfinneen kan Oromiyaati eegi jettu warri irraa akka malee bareeda warri irraa jechuun qubsumaalleen jireenyalleen seenallee waa hundaachuu waan jiraniif odoo warri sun dammaqsine irra caala humni guddaa qaba Oromoo magaalaa finfinnee keessatti akka mootummaan jedhutti yookaan xiqqaate persentii 20tu dhiyaata Oromoon sun dammaqee jennaan humni guddaatu jira sabaaf sablammiin biraalleen kan magaalaa kan keessa qubattu hin jirti maal godhuu qabna Ana akka kiyyatti namu warra isaa wajjihaa dubbatu amma ijoolleen qeerroo waggaa biyya biraarraa dhufanii Oromiyaa kililii zoonii Oromiyaa dhufanii waggaa Addis Ababa Finfinnee waggaa dhufanii waggaa tumaman ijoollee san katuumi Amaaraa qofaas hin sehin shanyii biraa qofaas hin sehin jechuu kiyyaadha. Ijoollee Oromoos wajji tumtee jirti ijoollee san ni beektaa kana. Ana kana quban qaba. Kana quban qaba ni beektaa. Kanaafuu ijoollee kamii katumamti? Ijoollee gaafa kam dhufteedha? Gizee maal maqaan isaa gaagaa sagamboo sabaatti fi jinni sana gizee walitti okay. Wallaa jinni san oggaa saniif ijoollee Oromoo kan baatee jirti wajjin. Quban qaban gaa. Intala Finfinnee nama Finfinnee tuqameetti maqaatti bahan. Ayye. Gara. Kanaafuu ijoollee sana akkam goonee gorsinaa keessa nama akka kiyyeessan warra isaatti obboleeyyan amma obboleeyyan kiyya deebiseetiin jira. Ayye. Obboleeyyan kiyya deebiseetiin jira. Afaan Oromoo hin dubbatanii gurratti nu dhaga'e. Warra kiyya hedduu dadhabanii jiran isaan wajjin laakiin dubbachuun barbaanne ijoollee laakiin gurratti ni dhaga'e. Amma ijoollee kiyya kadhalee afaan Amaaraan beekan kadhoo dhugaan siima. Afaan Amaaraan beekan yoo barbaadde waan barbaadde hin jirti. Hin barsiisneen afaan Amaaraa. Afaan Oromoo gurratti ni dhaga'an xiqqishoon ni dubbatan akkasii. Amma namni warra isaatti haa qabatu. Waggaan ijoolleen garaa keenyatti deebi'an. Waggaa san qabsoo ni laaffatu. Ayye ijoollee Finfinnee kan irratti jabaannee hojjechuu qabna qabxiin tokkoffaan sun qabxiin lammaffaa maali leensa kan dubbachuu barbaadde? Lammaffaa qabxii kiyyaa irreecha waggaa baaleessan haala deebuun qaban karaa mana ilaa jara keenya san gallakkisan. Gizeessan ni beekaa carraan guddaadha. Namni hedduun ni bahanitti jara san sagaluun qaban karaa mana. Warri kabaja ayyaan irreechatiif bahe haga hayyoonni kennamaniidhaatiin bahini manatti galuu hin qabani. Nama guddaa hedduu lakkaawaa hedduu bahaga. Lakkoofsa guddaa. Dubbii
كملي جرسن ويا لما أكلوا ويا فديو بولا على دبين يجرتوا يوم أصوات منجستي سندن دايو قوانسن بوليس أتكتكسن وان كابو بوليس يو إرجين قان جرسن هندن دايو ديتا جزء حاج قالوا سنس قالون كابن توري نيتهي وماميتي أما هو جرى قد دا خنا جرى خنا من قبرين جاء كنا كحيوتا أبا قد أفهم بيخو لكن جرى قد دا أورومو خلو ما يجرتي جرسن حيو خينة هي لين سدو سيغالته فدا اورومون ايان الرچاتيف باي هاغا هيوني من هدا جران غدي فمان مناتي غلو هن قباني الو ماتوراني مرمي غدو قباني وان جتو يادنا كنت لينسا بلجيم رهدو سيغالته فدا نغات هي داوتوت كن جلاتمو في كبدمو اوجيفنو الرچاتي وليتو قبته الرچي براكم لماتي في ددما كهورا ارسدي بشوفت في هورا فنفني فولبانا ددامي سدي في ددامي افرو كبجما كجل قبا ددامي سدي رتو كبجمو الرچا فنفني كهورا فنفنيتي كددامي افرو رتو كبجممو الرچا هورا ارسدي كبشوفتو كبجما harda jechuun caffeeni yaa'ii tuulamaati fi warri mootummaa walgahii godhatanii warri mootummaa ka walgahii godhatan kana caffee yaa'ii tuulamaa kan to'achuu fi propoogaandaaf oolfachuu fi carraaqii warri godhi fashalaahee jira. Caffeeni maanguddoota ka abbootii gadaa ka abbootii malkaa ka yaa'ii tuulamaa gaafilee mootummaan dhiyeesse fudhatama dhabsiisanii jiranii sun keessa gaafii mootummaan dhiyeesse keessa mootummaan akka dubbii himaa godhatee warri kana jechuun itti karaa odeeffannoon karaa irreechaa hundinuu karaa miidiyaa mootummaatiin akka inni dhufu mootummaan dubbii himaa ta'ee akka waajjirri aadaa fi turizimii waan kan godhu waan kana hogganu kallattii warri laf kaa'inu abbootiin gadaa akka deemuu qabdu abbootiin gadaa immoo nu karaa aadaa gadaatiin karaa aadaa malkaatiin karaa aadaa duudhaa ganamaa ka irreechatiin deemna malee propoogaandaa mootummaa fudhannee hin deemnu jedhanii fudhatama dhabsiisanii jiranii ka lammaffaa ammoo warra malkaa bu'aa warra malkaa bu'uu deemaa akka isaan jechuun lakkoofsi warra murteessa mootummaan dabarsee jira kanallee fudhatama dhabsiisanii jiranii dhaadannoolee achitti dhagahamuu deemu uffata gosa achitti uffatamuu deemu dhaamsa achitti darbuu deemu kan hundaayyuu warri biltsiginnaa akka malee sodaatee jira kan hunda to'achuu barbaadanii abbootiin gadaa tuulama waan kan hundaayyuu diddee jirti yeroo ammaa kanattu ayyaan irreechaa kabarana kan gubbaatti mootummaa Abiy Ahmedii ka biltsiginnaa irratti mormii guddaattu godhama sodaa jedhu akka inni qabu kadhagamaa jiru sodaa kan waan qabuu fi warra irreecha barana kabajuu deemuu barbaadu yookaan ammoo kabajuu fi dhufu kana ka to'achuu fedhu keessatti yeroo ammaa tana Jawaar Mohammadii hidhamee Hacaaluu Hundeessaa ejjeefamee waan jiruu fi yeroo ammaa tanatti jechuun warri irreechaa dhufu kun dallansuu guddaa qaba waan mootummaa balaaleffata dhaadannoo godhuu danda'anii mormii godhuu danda'an waan jedhuuni Abiy Ahmed yeroo ammaan tan akka malee sodaa hamaa shororkaa guddaa keessa seenuudha ka dhagahamaa jiru irreecha Finfinnee keessatti dhowwuu fi karoorii guddaalleen akka jiru ka dhagahame yoo dhowwame Oromoo biratti mootummaan kun mootummaa biltsiginnaa nafxanyaa jedhamee guutumaan guututti jibbama yoo hayyamammoo akkamiin to'achuu dandayaa ka jedhu ammaa fi hayyamamee jira hayyama isaanii hin barbaannu abbootiin gadaa hin godhanna jette saganteeffattee jirti biltsiginnaan ammatti waan godhuu dandeettiin jirtu kanaafuu dhaamsa irreecha irratti darbuu fi warra dhaamsa dabarsu deemuu fi warra dubbatu to'achuu fi akka barbaadanii ka dhagamaa jiru mee nama tokko ka telefoona bilbilu jala haa kaasumti. Nama amma kan bilbilte voicemail si dabarsina fakkaata deebisi bilbili mee yookaan si jala kaasa. Halo. Sagalee kan kee qaba YouTube yookaan dhageeffadha YouTube yookaan ammoo Facebook cufa sagalee gaqqaba kan yeroo hunda dubbadda waan isin bira haasawu asitti deebi'ee sagaleen nu dhagama kanaafuu cufa hin cufne hagamma cufi ayyee cuftoo jiratam dubbadha ayyee ayyee ani maqaan kiyya Boabdanni Hajjinaan jedhani darban irraayi ani wanni dhaamsaan dabarfachuu barbaadu ummata Oromootii fi agartee wish guddaa kanaan dura qabnu Finfinnee irratti agartee hiriirri haa fayamu akkasumallee hayyoonni keenya gadi dhiifamu waan jedhu namoonni hedduun kanaan dura yaada dhiyeeffataa turani. Hayyee. Kanaaf amma Rabbiin ka walitti qindeessee beeyta Oromoon manatti galuu hin qabdu yaada obboleettiin tiiree dabarsite sani ani taasuu barbaadu dabaree
Oromoo manatti galuun qabdu gara biraattuu dhuma jirra bakkeen kun mootiyyuu bakka ambaatiin adda addaa jiru bakka addunyaan jirtu miidiyaa addunyaallee yoo danda'an qindeeffatanii Oromoon manatti galuun qabdudha tuni falmii irraa booda falmachuu qabdi Oromoon. Hayya. Falmii irraa booda manattuu hin dhumanii dhumuun nurraan oolu. Dugugamni nurraan oolu bakka addunyaan itti nama argutti haa dugugamtu kana murteeffatanii akka baadiyani. Yaada kiyya kana basu uummata Oromooti. Ayye. Ayye galatoomi galatoomi. Ayye carraa akkamii? Agartee yaada dabarfachuu miidiyaa kee kanarratti. Oo akka interviyuu moo akka telefoon bilbiltu kana? Laa telefoonanii miti laayifii. Ayya koota keessan na barreessa telefoonaan kee mul'atu akka ittiin sarguun beeku namni laayivii dhufuu barbaaddanii jalatti komentii kiyya ka Facebook yookaan YouTube irratti na barreessa. Sansiin jedha ayya nagaa ta'ee Afrikaa kibbaa irra lakkoofsi biraa bilbilamee jira mee lakkoofsi kanallee jala haa kaasuti Afrikaa kibbaa kana irra namnu bilbil hedduu qabna. Haloo. Ayya citee jira. Amma irreechi baranaa kan irratti jechuun kunu dhaamsa akkasii Oromoon bahee tokkummaa isaa agarsiisee irreechi baranaa irreechi araaraa kinni tahuu qabu warri man hidhaa jirulleen hundinuyyuu barii bara araaraati haga dhiifamu jedhanii abbootiin gadaa yaada kanallee hin qabani irreechi baranaa araaraa fi nagaan haa kabajamuuti kaalammaffaa ammoo waan ammaan tan Oromiyaa keessa deemaa jiru kan irratti ejjannoon abbaa gadaa tuulamaa ka goobanaa hoolaa irreensoo akka malee diriira itti gaafatamaa mootummaadha hacaaluun du'ullee eegumsi godhuu dhabu hayyooti dhamanillee balleessa waan tokko hin qabani gadhiifamuu qabani jedhee dubbatee jira kana oduu keessatti yeroo hedduu gabaasaa turre yeroo ammaan tana mormiin ayyaana irreechati walitti qabate dhoowuu danda'a mootummaan sodaa jedhu akka inni qabuttu dhagahamaa jira Oromoon bakka hundaayyuu jirtanii kakaabaa kibbaa bahaa dhihaa Oromoon gar hundaayyuu jirtanii ayyaan irreechaa kabarana akka malee tolcha oowwisaa keessatti Oromoon jiddu galeessa ijoolleen tuulamaa ka Finfinnee keessa bahaa Finfinneen biyya Kenya isin Booranattu gala yookaan Madagaskaritti gala jedhanii abbaa biyyummaa Finfinnee gabbahanii jechuun Finfinnee Oromoo weerarte jedhame izeeman faati riippoortii irratti dhiyeessu Finfinnee Oromoon lafallee kondominiyeemillee weerarte jedhee maqaa itti balleessan kan abbaa biyyummaa isaa akka agarsiisu yaamichi dhiyaachaa jira. Abiy Ahmed dhimma Finfinnee hundaayyuu akka deebisuu hin barbaanne yookaan akka jibbu dubbatee jira. Gaafii abbaa biyyummaa Oromoo ajandaan sun ammatti kahuu hin qabu jedhee gaafiin afaan Oromoo afaan federaalii godhu waggaa 20 dubattu kahuu qabaa jedhee dubbatee jira. OBN isaa irratti dhiyoo kana YouTube keessan gaqqaba warri sagalee dubbachuu feetanii YouTube keessan gaqqaba. Sweden irraa fi akkasumas Ameerikaa irra nam lamattu sarara irra jira tartiiban akka isaan dubbatanii haala mijeessuu fi barbaada irreechi barana irrattu Oromoon akka malee cimee jabaachuu akka inni qabu. Nama Sweden kanaaf dursa haa kennuuti fagoo irraa waan bilbilanii fi kaardini achiin booda gara Ameerikaa kan deebi'a naa obsa. Sweden irra namni bilbiltee daqiiqaa takka kunoo hin qabda itti dhiyaadhu. Obboleetti sagalee waan sibira dubbata cufi sagalee kan ol fudhadhu dubbadhu qooqaa kan kee yookaan qoonqoo kan ol qabadhina dubbadhu. Sida gaa obboleetti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Oromoon carraa tokkicha qabdu kana fayyadamuu qabdu hora harfadee kan Finfinnee kanarratti baay'ee jabaachuu qabdi abbootiin gadaa dargaggoonni haawwonni hundinuu irratti hirmaatanii akka gaarii cimanii hayyoota keenya harka qabanii mana hidhaatii keessa baafachuu qabanii jiran akka kootitti. Hayyee hedduu si galateeffadha. Horaan Arsadii Bishooftuudha. Horaa Finfinneedha. Kan achitti sirreessina jira. Carraa qabdu kana Oromoon hiriira mormii gootee hayyootis mana hidhaa keessa habaafattu waan jedhu carraan kun nu hin darbini waan jettu dhaamsa dabarfattee jirta. Hedduu si galateeffadha. Dhaamsa biraan qaban obboleetti. Maashaallah galatoomii atilleen jabaadhu hojjedhu si galateeffanna baay'ee galatoomsiin jenna atillee. Hayyee ulfaadhu. Hayyee ati nagaatti nu deemi namni Ameerikaa irraa bilbile kulleen akkanumatti doo yaada nu gabaabse nu kenne dabareen kan keeti itti fufi. Ana. Hello, Kadir ana Abdallah Ras Florida. Maalin jechuu barbaade nuti amma yeroo amma qabsoo kana keessatti humna guddaatu jira. Humni Oromoo kun humna guddaatu jira. Biyya keessaayis
biyya alaatiif humna guddaa jira. Humna guddaa kana immoo tartiibarra kaa'ame itti fayyadamuu kanatu amma rakkoo guddaatu jira. As biyya keessattis hiriira bahamaa yeroo baay'ee hiriira bahamaa ni galamaa. Laakiin karaa tokko ta'e karaa waaltina ta'een karaa ijaarsa ta'e tokkoon humni kun hojii irratti jijjiiramuutu amma rakkoo jira. Inni biyya keessaa kan immoo warra amma irreecha irratti bahu kanas ummanni kun akka jiruun baay'inaan manaa bahee dhufee achitti baay'inaan tartiiba wayii malee calluma jedhee akka fedhe yoo dhufee dhaadannoo fi waan adda addaati yoo jedhes miidhamni adda addaa irratti gahu jira karaa saba biraatiin karaa mootummaatiin. Kanaafuu beektonni biyya keessa jiran waan kana akka pirogiraama tolfatanii pirogiraama wayii tolchanii fi uummataa dabarsuu qaban. Yeroo sana uummanni akkamitti akka bahee akkamitti akka galuu qabu tartiiba wayii kennanii fi uummanni akkasitti hiriira isaa akka cimsu biyya alaa keessaa itti hojjetamuu qaba. Biyya keessa waan kun hin eeyyamamuu fi kanaafuu beektonni waan kana itti hojjetanii uummata